siyadire olma kisinda gandeme garake fi ganjirai wadko siyadira harmi ko siyadira wadko siyadira ilmun kesif takbira yarunan gotu gahir wadko siyadira harmi ko siyadira jalanan kusatoi ko siyadire olma kisinda gandeme garake fi ganjirai wadko siyadira harmi ko siyadira wadko siyadira ilmun kesif takbira yarunan gotu gahir wadko siyadira harmi ko siyadira Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirtu bakka jiraatani bakka isin jirtan hunda nageenya jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jecha wanti isinii qabadhee dhufe maali yoo jettanii wanti isinii qabadhee dhufe kaleessa bakkan dhaqee argitanii jirtanii jechuudha. Bakkaan oolee argitanii jirtanii jechuudha. Bakki nan dhaqe sunis bakka jin jiraatu sana bakka namitti addisiisan keewwatanitti fakkaata. Achi kotota wayiitu jira. Achi dhaqee jechuudha. Achi dhaqee bakki jiraatu sana saroon numtala kanallee jiraatu jechuudha. Bakkuma nama jibbisiisu wayii bakka xiqqoodhuma jechuuf baay'ee tokko nama jibbisiisa jechuudha. Inni immoo sanuma keessa xiraadhuma sana hajaadhuma sana keessa lafitti akka waan darajaa wayiitii darajaa jal'aa wayii sana akkas namatti fakkaata jechuudha. Bakka sana ciisee jira jechuudha. Edaan bakka galu dhabee bakka jiraatu dhabee as naannee samoona kana rakkisaa jira jechuudha. Dubartiin namallee fidee maaliif bakka jiraatuun geeffatu jedhee kan ajaa'ibanatti ta'u. Edaan mana hin qabu kanaaf jechuudha. Bakka buluun qabu. Yoo bakka sana arganii lamaffaa jaan argaa kiyyayyuun fedhan jedhetu mana kiyyarraan deema jechuudha. Kaleessan arge jechuudha waan inni mana kiyya fiduuf jechuudha. Har'a immoo waa'ee isaanii kan isin qabadhee dhufe waa'ee daa'ima kiyyaati jechuudha. Daa'ima kiyya warri na argan suni inni sifuudha rabbi faana yoo rabbi nu gargaaree abdii nurra keewwadhu naan jedhaniiru. Kanaafuu keessumaa wayitti na bira dhufa jechuudha. Waa'ee daa'ima kiyya qabate jechuudha. Si bira dhufnee si ilaallee waliin haasofna naan jedhanii amma immoo kaamilaan mana jirtu jechuudha. Kaamilaan hojii deemte jechuudha. Ofuma jajjabeessee dugda koo dhedhee keessumaa mana kiyya dhufee anaaf jedhanii isaanuu akkatti rakkatanii jedheetaa waan xiqqoo goggodhuu jira jechuudha mana keessa. Waan xiqqoo goggodhuu ka'e jechuudha. Maaliif namni kabajaadhaaf mana namaa dhufa. Namni tokko yoo si gargaaree kabajaadhaaf mana kee yoo dhufe zimmi jettee teessee ilaaltu jechuudha. Taa'anii ilaalanii kanaafuu anillee waanuma mana qaqqabu keessa waanuma xiqqoo isaanii qoqqopheessee isaan eega jechuudha. Dhufna jedhanii erga natti mataniiti bakka waan tokko qoqqopheessee mana keessa qoqqophaa'ee isaan eega jechuudha. Inshaallah yeroo isaan dhufanii bunallee danfisee waan hin qopheessu kanillee isinii waraaba jechuudha. Gara daa'ima kiyyaatti naan deebi'u kaleessa dhaqee barbaade hin arganne jechuudha. Inshaallah isaan immoo nurra keewwadhu nuti si deebisaa si gargaaraa naan jedhanii abdii isaanirra keewwadhee jira jechuudha. Isaanii fi rabbi faanirra abdii keewwadhee jira abdii qaba jechuudha. Akka daa'ima kiyya argadhu jechuudha. Maaliif isaan nama gurguddaadhaan nama sobullee miti. Isiniin jedhama uffatuma daa'ima kiyyaallee achitti argee jira kaleessa jechuudha. Gadi guuree fattashuun sodaadhe malee waan tokko achitti argee jira jechuudha. Uffata daa'ima kiyyaallee caammaa ishiillee argee jechuudha. Inshaallah guyyaa lammaffaa deebi'u daa'ima kiyyaallee uffanni ishii waan tokko achitti argee jira jechuudha. Akka ishiin achi
tollee abdii qaba jechuudha. Xiraadhuma sana hacaadhuma sana keessa inshallah guyyaa rabbi jedhe keessaa baati jedhee yaadanuu haadhaati ishiin jirti kanaafuu keessaan baasa daa'imni kiyya keessaa baati jedhee yaadamu xiqqoodha malee kanaan booda achi keessatti rakkatu daa'imni kiyyallee ajaan achi keessaa ajaa'u kaleessa mataa kun dhukkubaa bulee jechuudha. Akkamitti achi keessa akka rafu na ajaa'ibsiisa jechuudha. Isaa akkamitti akka danda'e achi keessa rafaa jiru na ajaa'ibe jechuudha. Asumaan immoo warroonni zayitii maatiin naqinii maaf bishaan itti naqxaa zayitii danfistee maatiin naqinii yuunaan jettanii ani itti qophaa'ee miti kan hin dhaqe samanitti arga jedhee miti kan hin dhaqe achi keessatti arga jedhee miti kan hin dhaqe jechuudha. Maaliif akkuma tasaa innaan achi dhaqu amala isaa waan hin beekuuf otoo inni ciisu kan hundayyuu ilaale jechuudha. Inni yoo du'e nama du'aa dareenfa jechuudha malee of hin beeku jechuudha. Otoo nama tokkotti innaan nama achi keessa seeneyyuu waan tokko barbaadu in ka'a jechuudha. Inni immoo du'aadha waan ta'eef waan tokko hin dhaga'u kanaafuu suuta jedhee barbaadadhe jechuudha. Bishaan sadalleetti qophaa'ee waan hin dhandheef achuma keessatti hin dhuguuf achi keewwate natti fakkaata. Achuma argadhee tan gaditti gannaqe malee aariidhuma ifitti gannaqe malee otoon zayitillee argadhee zayitii danfaa argadhee waan dhiisu jechuudha. Waan nama miidhoo yoo ta'u argadhe hin dhiisu yoomatti gannaqaayyuu jechuudha. Garuu hin arganne ittillee qophaa'ee hin dhaqne jechuudha. Daa'imuma kiyya akka tasaa argadhaa jedhee dhaqe malee itti qophaa'ee miti isatti naqa jedhee miti kan dhaqe jechuudha. Inshallah guyyaa biraa immoo yoo rabbi naa mijeesse rabbi na dandeessise omatti naqa zayitii sanallee yoo argadhe danfaa yoo argadhe jechuudha. Bishaanuma ibidda jirurra jiru yoo argadhe waanuma bilchaatee nyaatallee haa ta'u waanuma yoo argadhellee isaa mana jiru sama kalee akka kaleessaa sanatti ciisee jiru yoo argadhe anuun dhiisu jechuudha. Omatti naqa zayitiillee yaadee ture jechuudha. Yeroon bishaan sana argutuma zayitii ta'ee akkamiin jedheetani xiqqoo sammuu kee keessatti galee zayitii danfisee fiduula laa jedheellee yaadee yoo galee danfisellee innaachi ga'utti in qabbanaa yookiin zayitiinis yookiin immoo innuu ka'ee kuta gara biraa jedheetan baqa bishaanuma kanatti naqaaree makooti bishaanuma kanatti naqa jedhee bishaanuma sana gaditti naqee jechuudha. Inshallah guyyaa biraatti immoo rabbumti isaanumaa waa godhachuuf irra keewwatee isaa rafuu akkuma kaleessa sanatti yoo na agarsiise anuu beekaaf jechuudha. Waan man qorsiisne wayitti guyyaa biraallee ifadhee zayitii ifadhee dhaqee waan isa godhu jechuudha. Sinillee kanuma argitan ta'a jechuudha. Akka kaleessa na gubeef akka daa'ima kiyyas keessa teessisaa jedhee akkan gubadheef silaanillee uma guba jechuudha. Akkuma filaasha illee otoo ta'ee uma gubaayyuu jechuudha. Garuu ittiin karoorsine jechuudha. Inshallah nama miidhuunis faayidaan qabu rabbumatti kennatanii yoo dhiisan malee nama miidhuun kunis bareeda miti isiniin jedha. Akka isiniin jedha warra natti mankana maqaa isaanii dha'uun barbaadu maqaa isaanii waamuun barbaadu. Maaliif innoo namichi kun mujirima jechuudha. Nama na gargaaru kanallee hin jaalatu. Kanaafuu isaan hin affeera jedheetanan isinis sana biraa nyaatan jedheetani akkasitti kushiinaa seenuuf hin deemaa arrifadhee jiralleeti jechuudha. Akkasin isiniin jedha meeshaa kiyyallee meeshaa tokko distoota tokko saanota akkasillee achi jijjiira jechuudha. Achitti argee jira kaleessallee edaan waama butaa deemannaa dhufu jechuudha. Innis immoo jedhee tubbaan jedhanni kushiinaa seenee wayi fuudhee deema jechuudha. Natti fakkaata jechuudha. Natti fakkaata maalirree argee jira jakootiin argina meeshaa baay'ee jira. Isa yoo awwaara dhugee meeshaan maal fakkaata bishaanillee hin qaban natti fakkaata. Bishaanillee baay'ee isaan rakkisa natti fakkaata. Kanaafuu meeshaanillee akkuma jirutti jira. Gadi gugguuree illee isinitti agarsiisuufis natti mijanne jechuudha. Kanaafuu ta'eeta wayi goggoodhaan afaan. Ilmuun keessif takkabeera yeroo naan gootuu gaheera haadha koosi yaadeera harmi koosi yaadeera. Dhiiganaaf lafteetee jiruu koofaaf darbe arjuun kee lubbuudhaaf anaaf
yaadere olmaa keessi naqamneeme gara kee fiigan jira yaada koo si yaadera harmi koo si yaadera yaada koo si yaadera ilmuun keessiif takkabeera yeroo naan gootuu gaheera yaada koo si yaadera harmi koo si yaadera jalalan kusatoi kosi adere olma kesinna gandeme gara ke figan jira wada kosi adera harmi kosi adera wada kosi adera ilmun kesif takabera yaronan botu gaher wada kosi adera harmi kosi adera jalalan kusatoi kosi adere olma kesinna gandeme gara ke figan jira wada kosi adera harmi kosi adera wada kosi adera ilmun kesif takabera yaronan botu gaher wada kosi adera harmi kosi adera jiru ko fafnade arjun ke
siyadera adeko siyadera ilmun kesi fakabera yaronan gotu gaher adeko siyadera armiko siyadera jalalan kusatoi iko siyadere olma kisina gandeme garake figanjerai madako siyadera harmiko siyadera madako siyadera ilmun kesif takbera yaronan gotu gaher adeko siyadera harmiko siyadera jalalan kusatoi iko siyadere olma kisina gandeme garake figanjerai madako siyadera harmiko siyadera madako siyadera ilmun kesif takbera yaronan gotu gaher adeko siyadera harmiko siyadera jalalan kusatoi iko siyadere olma kisina gandeme garake figanjerai madako siyadera harmiko siyadera madako siyadera ilmun kesif takbera yaronan gotu gaher adeko siyadera harmiko siyadera jalalan kusatoi iko siyadere olma kisina gandeme garake figanjerai
baate jiruu qofaaf dhabde arjuun kee lubbuudhaaf anaaf eegamte rakkoodhaan qoramte yeroo na guddistu na waliin dhamaate ayyoo jaalalaan kusatte rakkoodhaan of dhabde yeroo na guddistu na waliin dhamaate ayyoo jaalalaan kusatte. Kosi adere olma kesinna gandeme garake figanjerai wada kosi adera harmi kosi aderai wada kosi aderai ilmun kesif takbera yaronan bot